Sabti waarii booda sa'a 8 irraa jalqabee qophii simboo turban kanaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaa keenya kan simboodha. Ammas torbee isaa eeggateetiin bifa miidhagaa ta'een waan hedduu qopheeffanneetiin istuudiyoo keenyatti wal agarra jirra. Hanqina jiru of laaluu danda'uu qabna. Barattoota 500 caalaa eebbisee akka quraana dubbisan godhee as gahee jira. Akkaataan nuti ergama diin itti dabarsaa jirru eessa nu geessaara eessaan nu gaheera. Namni quraana qara'e niitillee waliin dhabu waliin loolu ijoolleellee waliin loolu waliin dhabu. Qabaan isaa haala yeroon barbaadu waliin ta'uu qabaadha. Osoo qaamaan na beellamtee natti himuu na gorsuu dandeettu sooshaal miidiyaa gubbatti ol baatee na gorsuun ana gorsu miti. Hawaasa umriin isaanii namoota gurguddaa dargaggeessota fi haadholee akkasuma maanguddoo ta'an sababa garaagaraatiin quraana qara'uu hin dandeenye hawaasa saniin quraana fi beekumsa barnoota islaamaa isaan barsiisuuf dhaabbate. Namni nu gaafachuun mirga siin qabu. Nama maatii ofiitiif ta'utu biyyaa ta'aadha. Ilmaa walii argu, obboleessaa walii argu, haadha manaatiin walii argu. Nuun saalfanne hin saalfatin namni akka keenna kan nurra gurguddallee hin jiru kan qara'in hin jiru. Kanaaf itti yaadee namuu akka qara'uu jechuu barbaadeeti. Biyyi keenya maaliin raafamaarti maaliif raafamaarti waan jedhu gaafii hunda keenya ta'uu danda'u. Sabtii sa'a 8 irraa jalqabee qophiiwwan mimmiidhagoo kanneenii fi kanneen biroo dabalatee TV Mimbarii fi toora YouTube Miilaan Miidiyaa irratti nu eeggadha.